nama akka kiyyaa kan waan itti mul'ate dubbatuu fi dura dhaabatuun maqaa balleessuudhaaf yoo yaalan rakkoon qabu. Lammaa maqaa balleessuudhaaf yaaluun garuu nama biratti Rabbi birattis dhugatti nama wal gaafachiisa. Waan nama deemaa jiru kun hunda keenya dura namni morme Lammaadha nan beeka. Waan Lammaan waggaa tokko walakkaa obse ilmi namaan obsu dhugaan siin jedha. Ilaalcha qofa osoo hin tahin dhiibbaan irratti godhamaa ture. Oo dubbatan waan nama toluu miti. Humnoonni gara kaan jirani warri sirna durii deebisuu barbaadu fi warri baay'ee uumuu barbaadu maaliif akka itti dubbatan naaf gala. Ololli maqaa balleessii isarratti godhamaa ture. Jara keenya tokko tokkoon harka irra keessa naqatanii godhan jarri kun nama Oromoof dhaabbatu, nama dhugaadhaaf dhaabbatu. Kamiyyuu akkam fudhannee fi balleessuurraaf duuba akka hin deebine kan ragaa ba'eedha. Humna akkamiitiin wal dura akka dhaabannus namni keenya sirriitti waan hubatuu qabu natti fakkaata. Argeera ololoo tokko tokko fa'aa kan jarri beekuu hin dandeenye namoonni maan isaan morman fiid godhan soba Lammaa naannummatti dhiibuudhaaf yaaluun sabboon akka isaatu jiru kijibduun disii. Wanni har'a isarratti duulamu akka dhuunfatti waan isa jibbanii fi miti. Ejjennoo Oromoo waan calaqqisiiseef ejjennoo wareegamtoonni keenya waggaa 50 irratti wareegamaa jiran san ganuu didee dhaabbatee waan falmee fi duulli kun hundi irratti godhamaa jiru jechuudha. Kuni garuu akka isaan yaadanitti Oromoo keessatti kan isa jibbisiisu ta'ee natti mul'atu. Durii irraa kaasee warri hoggana Oromoo irratti xiyyeeffatu wanni isaan hin hubatin Oromoo waan tokko bateera. Namni isaan faarsan yeroo hunda shakkiitiin akka laalamu ta'eera. Namni isaan abaaran immoo Oromoo onnee keessa akka gadi seenu godheera jechuudha. Duulli torbanoota darbe kana keessa irratti godhame Lammaan duruu onnee Oromoo keessa jira dhuka Oromootitti akka gadi seenu kan godheedha. Kanaaf ammoo dhaloonni ilaalaa dhufu waa baay'ee barachuu danda'uudha qaba. Gara fuulduras ani dhaamsa Oromoo qabu tikfadhaadha. Once in a century da namni akka Lammaa Biqiluun dhugaan siin jedha. Yuunivarsiitii Gondaritti barataan Oromoo tokko ajjeefamuu dhalattoonni Oromoo garas jiran OMN'tti himan. Barattoonni biroo 10 ammoo kan madaa'an ta'uu himuun haala nageenyaa hammaataa keessa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Dhimma kanarratti hooggansa Yuunivarsiitii Gondar dubbisuuf OMN irra deddeebiin yaalii taasisus hin milkoofne. Shamsiyaan Ashuu guutuu isaa isinitti himti. Barattootni Yuunivarsiitii Gondar keessatti baratan Oromoo ta'uu keenya qofaan ajjechaa fi reebichi nurratti raawwatamee jira waan ta'eef ba'aa gala dhabnee dararamaa jirra jedhan. Qaamni nageenyaa mooraa keessa osoo jiru barataan tokko nurraa du'ee hedduun immoo nurraa miidhaman jedhu barattoonni yaada isaanii bilbilaan OMN'if kennan. Isaan jaawwadhaan namichi jira kadheetii jira. Kuuwwan garuu amma barattoonni Oromoo ta'an bakka tokkotti wal ga'anii taa'anii doormi keessa sodaatanii alarratti kun naannoo Dhimmi keessatti naannoo tokkotti haara sodaannee waan fixanii jechuudha. Haala saniin kan walitti qabamtan barataa meeqani taatan? 500 fachaa waliin taanu. Nu bakka barattoota yuunivarsiitii naannoo Gondar keessa jirutti dara guddoota argaa jirra waan ta'eef